yookaan awwaalamee hafa kan jedhe gonkumaan jiru maal eegdusi meenatti maa isinis ikkoo guyyaa har'aa kaayyoo qabatanii kaatan suniif abuna saawroosa isinis sababii isaa isaan kan qabatan kana kan galmaan ga'u miti tokko taanee wal taanee wal utubnee ganaadha hin geenye dhugaan keenya hin geenye kun nafa kana nu raawwadhaa jennee kan tokkummaadhaan ka'uu qabnu nu miti isaan irratti qofa dhiisuu qabna meenatti maa kanaafiyyuu irraafamiinaa duubatti hin deebiinaas nin jechuun barbaada sababii isaa nuti kan qabannee kaane cal jennee miti jechaa kan qabannee kaane waaqayyo nufa Museen maal jedhe seetan ummata Israa'el yeroo gaggeessuuf ka'e maal jedhe seetan yaa waaqayyo ati dursitee na faana bu'uu baannaan asii nan kaasineedhe Gibsi kaa'ee jedha lafa kanaaf nutis immoo kan dursee bahee kan hunda raawwate waaqayyo nu faana jira ammas kanaaf maaltu sirraasa osoo abboonni kun dhiisanii kaayyoo kana dhiisanii deeman yoo cal jennee taa'uufi cal jettanii teessu otuma dhiisanii iyyuu kaayyoo kanarraa duubatti deebitu jechaadha kaayyoo qabattaniif qophaa'aa ta'uu qabdu jechaadha qophaa'aa ta'uu qabna jechaadha hubadhaa har'a tokkoon keenya abuna saawuroos anadha abuna saawuroos isinidha imaanaadha jechaadha abuna saawuroos ana keessa jiru miti kaayyoo isaan qabatanii ka'an abuna Ustaatiyos abuna Ziina Maarqos kaayyoo abboonni keenya qabatanii ka'aniif anis jira jechuu qabdu jechaadha isinis warra amma fakkeenya abboonni muudamaniiru abboonni muudaman sun isin gaaffii hedduu kan isinitti ta'e isinidha hin shaaramu kan jedhu sun amma fakkeenya hin shaaramu kan jedhu irratti immoo iyyuu meesh waraqaa tokko isinitti agarsiisa waraqaa tokko isinitti agarsiisa waraqaan kun mul'ata argitanii chaappaa qabaa waan hunda qaba argitanii viidiyoo hojjedheen ture viidiyoo tokkoon kaleessa hojjedheera karaa sagalee waaqayyootu kan jedhu sun sinii gadhiisareen dhiisee biraa gadhiise waa'ee abuna saawuroos irratti qarshii miiliyoonni meeqa argame kana tokkaawuntii irra jira isa jedhan sun irratti viidiyoo sinii hojjedheera yookaan guyyaa boruu sinii gadhiisasa haa ta'uuti jecha dhinnammaa kuni mallattoo abuna Maatiyaas tiitarii isaanii qaba garuu mallattoon abuna Maatiyaas osoo irra jiru waraqaan kun sobadha jedhamee kan uummataan amansiisanidha innis maalla waraqaa Tigraayitti abuna Maatiyaas ergan ture jira jecha paappaasii Maqalee Tigraay jiraniif araaraaf akka waaman san booda waraqaan kun immoo abuna Maatiyaasiin kan barraa'edha mallattoo isaanii qaba garuu maal jedha ani hin ergine waraqata jedhame kana gara Tigraayitti hin ergine kan jedhu eengadda immoo ibsa wayii irratti ibsa sinodoosii irratti abbaan keenya abuna Maatiyaas maadhanii waraqata kana sobanii akkas godhan malee ani waraqata ergeera jedhanii dubbatan garuu asirra mallattoo isaanii tiitarri isaanii waan hundi jira laala waraqata kaleessa ibsa kenname sun irratti immoo chaappaan qabu waraqaadhuma qulqulluudha waraqaa qulqulluu sun irratti namoonni garagaraa waraqaa sun qofa qabatanii akkamidha maalifiin wanniin jaaffaa maal jedha isa nuuf ibsi waan garagaraa kan jechaa turtan jechaadha kanaaf achirratti tokkoffaa otoo sarratti hin dubbatiin dura chaappaa qabaa waraqaan sun mee ilaalaa ani kan hin qabne hin arge chaappaan qabu waraqaan sun jechaadha inni chaappaa qabu inni firmaa abbaa keenyaa qabu iyyuu soba erga jedhamee inni chaappaa hin qabne kun dhugaadha jennee amanuu dandeenya haa ta'ush ammas nuti waraqaa sun taane abboota keenya dhaga'uu qabna abboota keenya dhaga'uu qabna jechaadha yoo abboota keenya dhageenye kan hunduu ta'u kanaaf iyyuu amma kan isin qabattan abboonni muudamanii biyya garagaraa irra deemanii hojii isaanii akkuma itti fufanitti beeknaniiti hojjechaa jiru hojii isaanii itti fufanii jiru isaan hubadhaa
hojii isaanii hojjechaa jiru, hojii isaaniis ittuma fufaa jiru jechaadha.